Jiraattonni aanaa Adabbaa ganda Buchaa maqaballeessin hooggantoota nageenya aanichaa irratti gama fuula miidiyaa hawaasa OMN'tiin maxxanfamee olola sobaa ta'uu himan. Miidiyaan OMN ajajaa poolisii aanaa Adabbaa Inspektar Aabboo Tashitee fi itti gaafatamaa waajjira nageenya milishaa aanichaa Inspektar Gargaaraa Xaahir Kadiir namoota nagaa irratti ajjeechaa doorsisaa fi hidhaa geggeessaa jiran jechuun fuula miidiyaa hawaasaa feesbuukii irratti maxxanfame soba ta'uu jiraattonni aanaa Adabbaa ragaa bahan. Abbuun nu dararuu miti nu kafane. Namni keenya ni dhabne, namni keenya hin duune. Ilmi keenya tokkochi tasatti hin duune, hin hidhamne. Galata isaaf qaba uummanni Buchaa. Gadoollee irraan qabu uummanni Buchaa. Inspektar Aabbuun abbaa kabajaati, abbaa misoomaati, abbaa ulfinnaati. Nu sattaranii uffata keenya, kabaja keenya, nagaa misooma keenya geggeeffannee jiruu keenya oofataa jirra. Osoon tuffatiin, osoon doorsisin, osoon hidhin, osoon sodaachisin yeroo hubannoo kennu argina. San qofaa miti. Gara misoomaatitti illee yoo deebi akkasuma hujaa. Manni poolisaa kalee akkas ture, kalee akkas jira, kalee akkasi bareedaa biyya kanaafi aarsaa gama hundaanuu kafalee jechu. Nama Inspektar Xaahiriin, nama Inspektar Aabboo maqaa balleessu kun nama akkam yoo jennu nu gandi Buchaa hin beeka. Kun addallee. Hawaasni aanaa Adabbaa dhimma kana irratti yaada nuuf kennan miidiyaan OMN hooggantoota nageenya aanichaa mirkaneessuuf halkaniif guyyaa rooba qorraa fi aduu otoo hin jedhin hawaasni sodaa nageenya tokko malee hojii misoomaa irratti akka bobba'an taasisaa jiranii fi hawaasicha gidduutti wal shakkii uumuuf ta'e jedhamee itti yaadamee kan hojjetame waan ta'eef bakka nu hin bu'u jedhan. Namoonni amma jedhan kuni dhugaa gosateen waan waakkannullee hin qabne juullan jedhanilleen ijoolleen abbaa amaantuulleen ammos saba Oromooillee bakka hin buutu ganda keenyallee bakka hin buutu gosa Adabbaallee bakka hin buutu. Aabbuu yoo goota misoomaa ta'een ala goota nageenyaa ta'een ala xishaa garagaraa deemeetiin gandi tokkoof tokkoon gandi 27 akka hirriba nagaa rafee bulu taasiseen ala ummata dararuuf kaayyoo isaatii miti nun dararreesi dhimmi Buchaa kaase Buchaan bakka hin bu'u olola akkasii miidiyaa mootummaallee bakka hin buuneen odeeffamu miidiyaa faallaa mootummaatiin haasa'uun odeeffamu Buchaan bakka hin bu'u. Abadan Buchaan bakka hin bu'u. Maatiin namoota kanneen doorsifamaa jiran jedhames doorsifni kamuu irra gahaa akka hin jirree fi nagaan jireenya idilee isaanii geggeeffachaa akka jiran himaniiru. Guyyaa takka hojii kiyya kabaruu barsiisuu irraa dhimma kana guyyaa takka addaan citee hin beeku. Maatiin kee dhimma kanaa fi addaan citee hin beeku. Maatii haadhaaf abbaattu jira. Manguddoonni guyyaa takka wanni waa nurra ga'ee hin jiru. Qotannee haamannee fakkeenyaaf sa'aatii kan asmaraa sassaabutti jira. Oomishni keenya nagaan galee nagaan galfataa jirra. Nagaan bobbaafannee galaa jirra. Kun waan bakka bu'u miti, waan nu fakkaatu miti, waan gochi qaamni nageenya eegsisu kan aanaa nurra raawwate takka illee hin jiru. Marii fi mariin geggeessaa jirra malee wanti balaan takka nurra gahe, wanti gidiraan doorsifni sodaachifni jedhamu waan nu bakka bu'u miti. Homaa wanta keessaa qabnu nagaan jiraachaa jira. Qaamoleen nageenyaa dubbisnes nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf nageenyi waaraan itti fufiinsaan akka jiraatuuf daran cimanii kan hojjetan ta'uu himanii miidiyaan tokko odeeffannoo kamuu maxxansuun duratti ulaagaa oduu tokko guutuun maxxansuu akka qabuu fi hawaasnis miidiyaa odeeffannoo sirrii dabarsuu adda baafachuun hordofuu akka qabus dhaamaniiru. Uummata kana halkanii guyyaa nageenya isaatiiffatu karaa guutuu ta'een qaama nageenya kana faana gurmaa'ee nagaa isaatiiffatu kana ammootu qaama nageenyaa faana waliin buusuuf ololan taane gadhiisanii jechuudha. Ololli kun ammootu hawaasa biratti illee fudhatama kan hin qabne ta'uu isaati. Kuni gocha hawaasa ganda saniis bakka bu'u ganda Buchaa raayyaa kan bakka bu'u ta'uu miti jechuudha. Bakka hin bu'u. Uummanni keenyas nu bira dhaabbata. Uummata kanaaf ammootu aarsaa barbaachisu kamiyyuu kafalla. Isa ololli isa diinni jedhu kana osoo hin taane kan keenya hojiin nageenya kan biraati. Uummanni wajjin jira. Nutis uummata wajjin jira. Kabaja guddaa nuuf qaba uummannis. Nutis uummataaf kabaja guddaa qabna. Hojii tajaajila poolisii hawaasaa lafa qabsiine yeroo ammaa kan gandoota hunda keessatti fakkeenyaaf mana tajaajila poolisii hawaasaa ijaarsa hirmaannaan hawaasaa bal'aa konfireensii garaagaraa gaggeessine nagaa waaraatti fufsiisuu kan dandeenyu ta'uu isaati jechuu barbaade. Hawaasa keenyaaf halkanii guyyaa dhaabannee hawaasa keenya bira dhaabannee nageenya hawaasa keenyaa fiduudhaaf halkanii guyyaa kana hojjennuu fi seeliiwwan kana godhan cimnee halkanii guyyaa hojjennee kan keessaa baanu ta'uu. Nageenya isaa waaraa fiduuf lubbuu keenya kennine kan hojjennu ta'uu isaa itti fufiinsaan osoo addan kutin halkaniif guyyaa namoota olola sobaa oofanii fi qaama nageenya booressuuf hidhatee diina keessa socho'aa jiru kana yeroo kamiyyuu kan iddoon kennee fi hojii keenyatti ammoo kan nuti cimsu ta'uu isaa hubachiisuu barbaada jechuudha. Ololoota bifa adda addaatiin caasaa nageenyaa cabsuudhaaf deemu kanas
cinaa dhaabbatanii akka rakkoo kana qolachaa jirannaaf gala. Haa ta'uti garuu yoo hanqinoonni kenna tajaajilaa wajjiniin caasaa keenya bira jiraatulleen karaa ifa ta'een caasaa nageenyaa keenya bira cinaa karaa ifa ta'e waliin dubbachuudhaan rakkinicha hiikuudhaan alatti gonkumaayyuu yerooma tokkoofu gocha diinni godhu kana ilaalanii nageenya isaanii akka eeguu danda'an akka qolachuu danda'an ergaa koo dhaamuun barbaada.